maaliif immoo gaaffiin kun gaaffii ulfaataadha garuu ani hin beeku waan akka maal akkasiin jedhe si deebisuu jechuudha. Dubartii ta'uu kootti. Baraderga kumaku Baraderga kumaku Watinambusi Mandara gola sinjirtan undumaa siniif baay'eetu. Obbolaa koo jaallatamoo fi kabajamoo afuuraa biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan unduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif baay'eetu. Ani obboleettiin keessan Saaraan nagaa guutuun qaba jechuudha. Guyyaa har'aa kan ammoo jechuudha YouTube abdii dhalootaa irratti jechuudha obboleettiin koo yeroo na affeertee jechuudha. Waaqayyoo barakee haa eebbisu jechuudha. Gaaffiin asirra jira jechuudha. Asirraa dubbisee amma waaqayyoo na gargaaree isiniif ibsuun yaala. Akkuma kana isinillee jechuudha akka ofii keessan buustan jechuudha. Yaaluu dandeessu jechuudha. Gaaffiin ishee gaaffii ajaa'ibaati jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Gaaffii baay'ee bakka jiramtire promotion nama godhu yookiis immoo gaaffii baay'ee bareedaadha jechuudha. Gara gaaffiitti osoo hin darbin tokko waan tokko isinitti dhaama jechuudha. YouTube abdii dhalootaatu jedhu jechuudha. Like godha, subscribe godha, share godha jechuudha. Nuti wal jabeessuu qaba, nuti wal tumsuu qaba jechuudha. Gara gaaffiitti isin dabarsa jechuudha. Gaaffiin obboleettii koo jechuudha kana jechuudha. Namoota fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii Kiristoos hin amanneef dhaamsa maalii qabdaa'edha? Namoota Yesuus Kiristoos hin amannee fi fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhanneef dhaamsa maalii qabda kan jedhuu fi deebiin koo jechuudha. Kiristoos Yesuus malee maqaan ittiin fayyamu maqaan jireenya ittiin dhalanii isa malee karaan jireenya ta'e dhugaa ta'e tokkollee hin jiru. Biilafa kamiyyuu dhaga'u kan gurra qabu mukti qilleensaa dhaga'u Yesuus Kiristoosiin ala jireenyi hin jiru. Jireenyi hin jiru. Gubiir yoo ta'e malee abidda seenuu ta'a malee gubachuu ta'a malee wawwaachuu ilkaan qaruu ta'a malee Yesuus Kiristoosiin alatti jireenyi hin jiru. Har'a Yesuus Kiristoosiin hin amantu yoo ta'e Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattu yoo ta'e guyyaan borii maal akka baatisitti dhufu maal keessa akka seenuuf jirtu abidda keessa akka seenuuf jirtu hin dagatiin. Yesuus Kiristoosii qoricha dhalli namaa kamiyyuu qoratee bira ga'uu hin dandeenyedha. Yesuus fayyisaadha. Dhugumaan lubbuu kee fayyisa, dhugumaan jireenya kee fayyisa, dhugumaan deemsa kee fayyisa. Yesuus Kiristoositti amantu malee jireenya dhaaluu hin dandeessu. Karaan dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhufuu hin danda'u jedha. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti. Eenyuyyuu jechuun namni tokkollee jechuudha. Eenyu malee Yesuus Kiristoosiin malee guyyaan ati itti fayyuu dandeessu, guyyaan ati hadha lubbuu kee abidda jala, gubii jala, raammoo jala baasuu dandeessu immoo guyyaa har'aa kanadha. Guyyaa har'aa kana keessaa sekendii amma jirtu kana Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu koo si godhe yeroo jette fayyinni battala isaatiif ta'a. Dirqama waldaa deemuu dirqama paasteresoonta fayyisaa lubbuu kooti jettee Yesuus Kiristoositti har'a yoo amante ishee keessaa daqiiqatti amma. Sa'aatii kana booddee sekendii kana booddee maal akkasitti dhufu maal keessa akka seentu waan hin beekneef fayyisaa lubbuu kee Yesuus Kiristoosiin godhadhu fudhadhu. Namni kamiyyuu abbaan koos obboleessi obboleettiin koos biyyis ollaanis gamni gamannis Yesuus Kiristoosiin malee jireenyi hin jiru. Yesuus Kiristoosiin alatti deemaa jirtu yoo ta'e gufuusi nyaatu bineensi argachuudhaaf jiru qalamuudhaaf akka jirtu hin dagatiin. Keessaa bahi garuu jireenya dhaali, jireenya aara galfi, jireenya boqonnaa kan bara jechuun immoo ji'atti torbeetti waggaa har'aatti dhaabbata osoo hin taane yeroo hundumaa jireenya daangaa hin qabne jiraachuu yoo barbaadde Yesuus Kiristoositti amani. Yesuus Kiristoos malee jireenyi hin jiru. Gaaffii lammaffaa immoo kana jechuudha. Guyyaan dhufaati Kiristoos bor ta'ee waa gochuu carraa lama yoo siif kenne maal gootadha. Carraan jalqabarratti godhu inni jalqabaa jechuudha. Dhaloota ani miidhee dhiifaman gaafadha. Dhaloota na miidhaniif immoo nan dhiisa. Carraan lammataa ani godhu jechuudha. Dhaloota mootummaa waaqayyootti ala jiran yookiis immoo Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii hin jirretti dhaamsa gurguddaa dirqama narra jiru sana jechuudha. Hamma dafqi kiyyana keessa darbee maal dhandhi kiyya madaanitti sagalichatti himuun qaba. Har'atti himu jechuu har'atti himu taa'ee guyyicha yookiis immoo guyyaa lama yoo carraanaaf kenname osoo hin taane jechuudha. Ammas waanuma keessa jirrudha haa ta'u malee jechuudha carraan lama teessu waan naaf kennamee fi dhiifuma dhalootaaf gochuu warra na miidhanis warra dhaloota miidhas akkuma kana warra ani isaan miidheefis ara dhiifama isaan gaafachuu carraa lammataa immoo mootummaa waaqayyoo akka dhufan dhaloota fayyisaa lubbuu isaanii godhatan Yesuus Kiristoosiin fudhanne
wangeela dhugaa sana dafee itti dirqama koo ofirraa baasee obbaafachuu kana sarraan kiyya jechuudha. Gaaffiin itti aanu jechuudha. Umurii kee kana keessatti guyyaan ati baay'ee gammadde maaliif immoo gammadde? Guyyaa ani itti baay'ee gammadde dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Fuula isa jiraataa, fuula isa ulfina qabeessa, fuula Waaqayyoo irra dhaabadhee nan dubbadha. Guyyaan itti gammadee gammachuun kun daangaan ol ta'ee guyyaa ani itti Yesuus Kiristoosii wajjin wal argarreedha. Guyyaa ani itti Yesuus Kiristoosii wajjin wal bareedha. Guyyaa itti Yesuus Kiristoosii narra bu'eedha. Guyyaa ani dhiigaa wajjin wal makeessa nan argine Kiristoos narra buune miti. Haa ta'u iyyuu malee guyyaan itti abidda jala falaqqaqee na baase sana guyyaa sana gammachuu addaan qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf faarfannaalee nan qaba jechuudha. Dhugaadha. Faarfannaa keessaa tokko nu faarfadhu jira jechuudha. Okay, faarfannaa keessaan tokko isin faarfadha jechuudha. Faarfannaa ba'ee keessaa jechuudha. Ba'ee mul'ata nina keessa ba'ee mul'ata asbichaa miti addunyaa furmaata laata keessa koo jiraan hundee jalloota raasu na golboo beera harkisaa deebuu na baasu faana koo qajeelchee na sirreessuuf karaa sanafteen isa weeddisuun haalonni kaaniin faallessanii michummaasaa maqaatti moggaasen darbaa Yesuus abbaa jabaa haalonni kaaniin faallessanii michummasa maqaatti moggaasen darbaa Yesuus abbaa jabaa 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 ani koolu galeeraa dhufee manasaa Yesuus na simateera nama. Okay, gaaffii jaaffaan saddeetanii karaa deemaa jirtu tokko isin keessa amantiidhaanis qomoodhaanis adda inni amantiidhaanis qomoodhaan si fakkaatu isa adda sana waliin osoo walloonni inni gara keetti sun mu'amuuf jedhee maal gootaateedha. Okay, inni na wajjin amantiidhaanis qomoodhaanis na fakkaatan sun garuu adda waan ta'eef qomoodhaanis amantiidhaanis haa ta'u malee waan isaarratti walloon sana hiikuudha karaa nagaatiin karaa jaalalaatiin jechuudha. Maaliifi dhugaa jirtu ittime namni inni sunis furmaata akka argatu malee dirqama inni qomoodhaanis amantiidhaanis adda jedhee ijaan ba'u jechuudha. Ijaa kan namaaf ba'u Waaqayyoodha. Haa ta'u iyyuu malee karaa nagaatiin waan isarratti walloon sanaa fi furmaata kaa'uu jechuudha. Karaa nagaatiin jaalalaanii nuti kiristaanota layyuu karaa jaalalaa fi nagaadhaanii mootummaa Waaqayyoos karaa nuti lallabnu karaa jaalalaa fi nagaa yoo ta'e malee karaa biraa miti. Isa dhugaa ta'e amantii kun ammoo itti himuu danda'a karaa nagaatiin furee jechuudha. Dirqamni kunis immoo akka dhiisu himuun qaba lamaan isaanii gidduutti iyyuu nagaadhaan jaalalaan akka furamu gochuun qaba malee qomoo kootiinis adda amantiidhaanis adda jedhee isarratti dhiibbaan geessu kun nama Waaqayyoon godhus jechuudha. Kun waan fudhataman taane waan ta'eef jechuudha. Namoonni kana gochuu danda'u jechuudha. Yaada dadhabuu baatan jechuudha. Yaada qajeelaa qabdataan garuu saalamaan gidduutti rakkoo sana furtee karaa nagaadhaan ta'e immoo jechuudha. Sana keessattuu shaggaadha jechuudha. Gaariidha jechuudha. Mootummaa Waaqayyootti himuu dandeessa jechuudha. Gaaffiin koo kana jechuudha. Deebiin sun jechuudha. Gaaffii sanaaf deebiin kana. Dubartii ta'uu keetti maaltu sitti dhaga'ama? Maaliif immoo gaaffiin kun gaaffii ulfaataadha garuu ani hin beeku akka maal akkasiin jedhee si deebisu jechuudha. Dubartii ta'uu kootti. Durnatti dhaga'ama ture garuu maaliif dubartii ta'ee jedhee jechuudha. Osoon gara Gooftaa Yesuus Kiristoos nuufini amma garuu wantu natti dhaga'amu dhugaa dubbachuudhaaf dubartii ta'uu kootti yaade. Fakkeenyaaf garuu wantoonni garaagaraa yeroo keessa dhufanitti wantoonni maaliif akkun ta'e kan jedhan jira ta'uu malee jechuudha. Sammuu normaaliif nagaadha yeroo yaadamutti immoo dubartii ta'uu kootti ani nan gammada jechuudha. Nan gammada bada amma kanatti waan dubartii ta'eef jedhee natti dhaga'amu amma kanatti hin jiru jechuudha. Aadee maaliif uumaa harka Waaqayyooti waan ta'eef ani ofii koon of hin uummanne haati koo ofishee of hin uumne jechuudha. Abbaan kuusa akka kana jechuudha. Uumaa harka Waaqayyoo waan ta'eef immoo nan gammada. Kanuma jechuudha karaa gabaabaa. Bara dargaa kumaa koo